keenya afeeraa yeroo gabaabaa kana simattanii akkuma dhageessanii jaalala obboleessa keenyaaf qabdan akkasumas immoo walii keenyaaf oowuun akka nurra jiru hubachuudhaan asitti argamtan galata guddaa isiniif qabna. Ufuu keessaniif waaqayyo isin eebbisu jechuu barbaada. Gabaasa baay'ee gabaabduu taate warri biyya keessaas alaas hordoftan akka hubattaniif jecha waan muraasa jechuudhaafi akkuma beekamu yeroo darbe EBCD irratti namooti baay'een argamtanii gumaacha garaagaraa akkasumas EBCDtiin fuula duras sochii koreen kun eegalirraa ka'uudhaan namni biyya keessaas biyya alaatis haga kutaa biyyaarraallee gumaacha garaagaraa dhiyeessuudhaan obboleessa keenya bira dhaabachuudhaaf hojiin hojjeteef beekamtii laachuudhaaf hojiin hojjechaa turtan hojii dinqisiisaa hojii hundi keenya irraa barannee gara fuulduraattis immoo waan hojjechuu malu kan nuti waan ta'eef al tokko egaa warra alaa jirtanii kutaa jennu warra keessanii gammachuu keessanii ibsitanii ulfaadhaa. Egaa maaliifin kana jedha waan irraa baranne jechuudha. Leessanii tokkorraa arganneerra jechuudha. Wal bira dhaabachuun hojii namni itti dadhabaa ture waaqayyo akka beekutti akka madaalu hin beeknaa garuu immoo obboloonni walii wajjin hin jirru immoo hojii waliitiif beekamtii laannee wal bira dhaabachuun barbaachisaa akka ta'e kan itti argine wanta ta'eefi obboloota sichi lafaa dhufaniifis kan ammoo hojiirra jiraniifis abdiidha. Kun akkuma kanatti akkatti fufu jennaa koreen gabaasa yeroo sana keessatti maallaqa argame ibsuudhaaf yaalii godheera. Walgahii garaagaraa walitti dhufeenya garaagaraa gochuudhaan hojii hojjechaa ture ibsuudhaaf yaalii godheera. Eega guyyaa EBCD sanaatii immoo as deebinee ammas yeroo garaagaraa wal arguudhaan waliin mari'achuudhaan akkamitti dhimma kana lafaan keenya akkamitti xumurraa waan sabni kun obboloonni nutti kennan kana akkamiin obboleessa keenya biraan geenye hojii isaa itti waaqayyo isa barbaadu sanatti waan isa gargaaruu danda'u isa harkaan geenye yaada saba keenyaas isaan eegaa jiru sana akkamiin ijatti goona kan jedhu ilaalaa turre. Kanaaf guyyaa har'aa akkuma isin argitan iddoo kanatti walitti yeroo dhufnu harka ulfaataadhaan dhufne. Egaa waliigala maallaqni nuti hangammaatti waan kana wajjiniin biyya keessaa hojii hojjetameen argame miliyoona 19,895 fi 5,543 ture. Biyya alaarraa hangammaatti kan nuti geenye dhimma kanaaf walitti qabame miliyoona 9,795 ture. Walumaa gala biyya alaatiif biyya keessaa godinaalee garaagaraa irratti yookiin magaalaalee garaagaraa irratti kan godhame utuu hin dabalatin qarshii miliyoona 23,690 fi 553,50 argame. Hojii guddaa waaqayyo nu gidduutti hojjete isa kanaa jechuudha. Waliigalatti baasii yeroo dhiyeessu bittaa konkolaataatii fi konkolaataa amma argine kana konkolaataa kan biraa bituu barbaannee turre nuti jechuudha. Obboleessi keenya garuu hojiin hojjedhu kana kan na gargaaruu danda'u baadiyyaas deemee hojii koo itti fufuu kan na dandeessisu sabni kun akkan hojii caalaatti hojjedhu adaraanatti kenne waanta ta'eef makiinaatti magaala keessatti bareedan qofa miti kanan barbaadu isa yeroo waaqayyootti gochuu dandeenya. Hojii kana hojii wangeelaa kennattanatti kenname hojjechuutu narra jira jedhee waan nu dirqisiiseef konkolaataa baadiyyaa deemuu danda'u akkuma argitan Toyota Hilux Invisibly qarshii miliyoona 10,000 qarshii miliyoona 10 binnee qophiiwwan garaagaraatiif immoo baasiin hangammaatti ba'e qarshii miliyoona 1,362 fi 987 saantima 50 ta'a jechuudha. Waliigala walitti daballee yeroo ilaallu miliyoona 11,362 fi 987 saantima 50 baasii konkolaataa dabalatee ta'eera jechuudha. Waliigala irraa kanafu maallaqni kan biyya alaatii sichi nuuf dhufuun irra jiraatu dabalatee karoora garaagaraa kan obboleessa keenya wajjin irratti dubbannee jiru sichi hojiirra kan oolu
murtii koreen wanta yaade isaa wajjin marate yaade qaba gara fuulduraatti hojiin kan itti hojjetamu miliyoona 12 qarshii 327 fi 555 akkaawuntii keenya irratti hafee jira. Isa kana immoo akkaawuntii poolisa keenyaatti dabarsinee siliippii isaatii wajjin kennina haara dhiyeessuun nurra ture. Obboloonni koree kana keessa jiran hojii garagaraatiif warri kaan hojii wangeelaatiif yookiin tamasgeenii iddoo biraa waan deemaniif akkasumas obboleettiin keenya jaalatanii sababa hojii keessa waan jiruuf namoonni garagaraa waan deemaniif raawwachuu dandeenye isa garuma isaatti dabarsineetu hojiin wanta inni irra oolfatuuf garuu obboloonni akkuma kaleessa dheengadda isaa wajjiniin turan yaada kennuufiidhaan deeggaruudhaan hojii irra kan oolu immoo walii wajjiniin hojjechuudhaaf karoora qabna jechuudha. Tarii magaalaa Naqamtee irratti gimbii irratti qophiin garagaraa godhameera. Isaaniinis walitti dhufanii waan iddoo tokkotti walitti qabameera. Karoora isaa gara fuulduraa egaa namni jiraachuu turre jiraata. Addisuun tarii yoo hojii koo bakkuma jiru sana jedhee yaada ta'e amma yaada isaa kan isa jijjiirsiisu ijoollee baay'ee jajjaboo ta'an barachuun irra jiraatu darbanii hojii kan harkaa fuudhuu qaban isaan immoo magaalaatti barachuun jiraachuu irra jiraata. Of duwwaatu hin ta'in isaaniifis yaadamuu irra jira wanta ta'eef tarii haala ittiin gara kanatti dhufan iddoo manaa ta'uu danda'a, konkolaataa galii galchuu ta'uu danda'a. Wanta inni itti amane maatii isaatii wajjin mari'atee murteessee fi koreen kunis yaada deeggarsaa kenneefiini gara fuulduraatti kan hojiirra oolchinu ta'a. Kanaaf biyya keessas biyya alaas warri jirtan gumaachis hin gootan hojii guddaadha. Maallaqa qofa miti namni yaadumaan tokkas ta'e poolisiin akkas godhame inni namni jedhu qabaate kan nama hubachiisa jechuudha. Yaada guddaa nu gumaachuudhaan nuufis dhuunfaatti bilbiluudhaan akkas godhaa fi akkas ta'ee fedhanii namoonni fedha isaanii fedha jaalala guddaa isaaf qaban ibsaa turanii nutis immoo carraa arganne poolisa keenya addisuu baay'ee jaallanna. Karaa ittiin isa bira dhaabbannu carraa kana innis waaqayyos waan nuuf uumaniif waaqayyo waan nuuf uumeef isas waan nuuf kaaseef guddaa galateeffachuu barbaanna. Waaqayyo guddaa haa galatoomuu. Gara kanatti Daani'eel afeerreetan sagantaan kanatti aanee jiru luboonni keenya akkasumas obboleessi keenya addisuun waan jedhu yoo qabaate dhaggeeffannee gara xumuraatti dhufne jechuudha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Tole, koree bakka bu'uudhaan gabaasa kan nuuf dhiyeessan obbo Abarraa harka keenya walitti buusnee isaan galateeffannu. Ulfaadhaa. Egaa kana taasisuudhaan poolisi keenya faarfata taasisuun gara kanatti dhufee jechuudha. Namoota biyya keessas haa ta'u biyya alaa jiraatanii bakka adda addaa jiran jechuudha. Tumsaaf jaalala isaaf qaban warra isaan argisiisanii ergaa qabu yoo jiraate jechuudha. Tole, yaada dabalataa fidanii dhufanii gaandoni. Namootaan gidduu jiranii waldaas bakka bu'anii hangafoota keenya jechuudha. Isaan gorsas ta'uu yaada nuu kennan yoo qabaatanii hojii gara fuulduraatti hojjetamuufis waan sirreeffachuu qabnus yoo jiraate jechuudha. Yaada akka nuu kennanii luba Tafarii fi luba Dookter Lalisaa gara kanatti afeera isaan dhufanii jechuudha. Daqiiqaa lamaan tokko akka yaada kennan gara kanatti na afeertu. Gara kanattas nuqottaa luba Tafarii. Carraanaa kennamee fi sidan galateeffadhaa. Akka caasaa waldaa jiruutti illee ana miti kan dursa dubbachuu qabu. Umurii ilaaltan fakkaata. Hojjaas miti. Kanaaf
Waaqayyo sana eebbisu na of galchaniiru lubii Dooktar Lalisaanis. Gabaabaatti kanani dubbachuu barbaadu. Hundumaa dura waan ta'e hundumaatiif Waaqayyo galata galchina. Waaqayyo fuula miti garaa nama ilaala. Garaa namaa ilaaleetu immoo Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo dadhabbii kee kanatti goote hundumaatii fi kaasaa siifan kaffala jedhee yeroo dubbatu waan ta'u namatti hin fakkaatu. Yeroo amma akkaataa kanatti obboleessa keenya addisuudhaaf ta'u garuu amantii keenya hundumaa kan jabeessuudha. Waan ta'e kana keessatti egaa addisuun nama kana barbaade miti Waaqayyo barbaade inni kun ta'eera. Waaqayyo isa kana godhee galateeffata. Kana keessattis immoo waan barree qabna. Innis immoo akkuma silaa sagalee Waaqayyo keessaa barree obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha isa jiru kana bifa kan biraatiin agarreerra jechuudha. An kana keessatti kanan argee amantoota warra jalqabaa hojii ergamootaa keessatti warra agarru wanti hundumtuu garaa tokkoon yaada tokkoon qabu turanii waan qaban illee walitti fidanii achi keewwatanii achirraa immoo fudhatanii itti gargaaramu isa jedhu Waaqayyo waan isa kana nu gidduutti haaressuu barbaade natti fakkaata. Back to the original. Waldaa garaagaraa keessaa denominationii garaagaraa keessaa dhufne garuu kaayyoon kun tokko nu taasise garaa tokkoo fi yaada tokkoon wal duukaa tarkaanfannee waan gaarii kana akka hojjennu kan godhe